waan qabdu nuti hawaalaadhaa miti bakka hawaalaa irraa buusuun deemnu. Inni laal dantaa. Hayyee bakka waliin. Fedhu Itoophiyaa dawwalataa fedhu bakka fedhe dawwalataa maallaqa kootiin barbaade. Bakka hayyee waliin hin tumini didi akkanumatti haa ta'u. Akkuma taate. Maalleen xiyyoon addufni ni cafaqama malee. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh jirra jirtu kabajamtoota hordoftoota daawwattoota kiyya bakka jirtan maratti nageenya kiyya kan inni raabuu keessan rakka bisun jecha. Akka mana qabdin akkis na qabdin abdiin isin irraa qaba. Maaliif fanni sangan maaliitiin baasin naagettanii warroonni bilbilaa jirtan ani dhugaa dubbachuudhaaf mana daraartuu deemuun sodaadheef motiyyaafu muccoon ijaabiraan irraa qabdi. Saniifin daraartuu asitti haameetiin gartee dhugaa jirtu asitti hojii olii galee yoo deemte malee ani mana sana hin dhaquuf manni isaanii moggaadhaas nama dila sanii jira waan rakkoom duraanii nu gidduu jirtuuf jecha ani fi xiyyaaf hawwa kanaan dhaqee achi seenee ifiifuu balaa biraa firran fidu rakkoo namaatiin furmaata fidee saniifin amma daraartuu dawwaleetumaan gaa guyyaa kanaa isiniin dhufan hangattee irra dawwaleetiin jira akka dhuftullee waadaa walii gallee jirra beete saniif amma wanna raafe daraartuu irra dawwaleetumaan yaamee Khotuun janga jara keenya maaliif ana cinda dhugaan isinitti maayiti sudaatallee naan jaara an sudaataadha waan ta'eef mana san dhaqee yeroo ammaa kana mushaakila biraa fittiin fidu saniifin dawwaleetumaan isin yaama hoggaa isin dhufte booda waan isin gartee barbaaddu fi waa hunda asumatti wajjinaa sonee jira saniif xiqqoo naabsaa irratti hin dawwalan. Eessa geesse? Goy. Sin, logo de futebol tanto. Mana musa jinjira? Jinjira mana ni? Ute. Yalla yalla sin. Bagana kan nuti. Kono gada waktu tu kan ya kumain sininje darartu mana ya meeting jira gada darartu bagana kan nuti awam dafu. Ani maallaqa ati naan jettu sanillee ammaaf illee argachuu baadhu akka maallaqa sanitti gartee miti yeroo naa qabduu fi mana kana siyaame mana keessan dhufuu sodaadde ambulloo dhugaan sitti maati. Mana keessan irraa waan sodaadhu jechuun waan biraati miti yoo nachi dhaqe ijoolleen sunis ni jirti tolfadhu ta'e. Ammallee mana keessa yoo dhaqan tattabiraatillee gartee miti almuqanaa tattabiraan na barbaadan jeetiin. Asis siame. Akkam jechuun atu asin naqabu deemtan se. Allakki alas singabu. Tan hin shakkin. Maal jechuudha? Manni keenya nama nyaata moo bineensaa jira? Mana keessan bineensa son ta'eni. Yakkamaan tumamu qaba. Namni waan namaa nyaate hin nyaanne jiru arrallee borullee tumamu. Maal irratti waan kana natti himatteeti? Akkam jechuun sitti madda. Maallaqa kana naaf kunni. Dhageeffadhu. Carraatu bitti ergeetiin. Maallaqa kiyya kana narraa fuudhe. Ana afaan kiyyaan gaafachuun hin qaanfadde irraa naa fuudhin jeen. Maaliif gaafattoonni waan keessa? Dhageeffadhu. Itti ergaddeemi. Manguddoon xiqqoon qabdu akkuma fedhe haa ta'u. Itti ergaddeemi maaliin naa dhufe fuudheetiin itti si geessaa. Maaliif itti nageesse? Waan kiyyarraa naa fuudhin jeen malee itti nageessin jeene. Maal jechuun kun? Siif inninis tokko maaliif natti himatini carraatoo bifiisin adda? Bara addaa miti walaakin ammoo waan kana mawdu'a kana dura keessa quba qaba. Naan gaatanii jirtanii waraasii waraatanii isaan waan kan irraa quba qaba. Akkam jechuun siin gaan himadde haa manguddoo itti ergadde akka kiyyatti. Maallaqa kana fakkeenyaaf na erga itti kana deemeti. Ni beena bar maallaqa kana ani waa'ee maallaqa kana guutuu guddi baandibannu waan beeka. Walaakin ammoo nuti wanni hojjaanuuf akkamitti miccoo kana gartee miti daraartu dhugaa dheengatti tumeti anu tumaa keessaniif isaa wajjin wallolu jira bilbilaan tara meeqaan dawwalee arrabsu jiraati. Ati sanii jecha akkamitti nama dira sanii jechuun ijoollee teessan guutuu waan gartee biyya kana keessa garaa guutuutti yaamtee akkasitti tumsiista. Ayyee tumsiistee miti. Ati yoo akkana naa jettu qaanfattuusi. Innoo anaa kophaati jamana keenya keessa taa'u jiru na dhufee akka sinna tumee na biraa kuti. Ifi finna kaasee barfannis. Bari yaa an bagasitu men jenne daraarte. Maal jechuu feeteeti. An dhugaa bagasitu men jenne. Inni si tumuun illee naarsee jira. Walaakin ammoo ni beektaa. Ati ni gammaddiyoo inni na tumuu isaatiif. Isaaf laalattee anin tun dalaadhaa boo. Akka namni na bira hin jirreef seetanii harakaatan godinaaf akkanatti ilaal qabbanaa'ee gadhiifamee ta'e. Amma bara malli daraartu waan inni siyaameef ni beektaa? Dhugaa tumame maallaqa kiyyanaa fi tuyyo hoottuu naan gatti eedan irratti daawwatanii eedee bakkaan an jiru sana beektan isin guutuun. Ani fi yeroo itti isin irratti daawwatan sanii bakka fagoon jiran nama biraa nama dhukkoo biraa manaa fi mataa jira. Hayyee amma achirraa hin kee dhufe yoon achi dhaqe ammaas isaan sanii wajjin harkaan walitti kutuun kan nyaanollee jeetiin
asitti wanni siyaamee daraartu eenyu. Egaa maallaqa kana akka yeroo itti naa qabdee. Yeroo fi isin hin beekan. Maali yeroo? Awwa daraartu. Wayi narra moo kaleetti kan obboleessan maallaqa kiyyaan barbaade. Bar fannisan muduraallee ni beekta waa'ee rudaan illee sawu maallaqa kan jeejeeti fannisi rudaan illee turu ni beekna. Sigilte walaa kan ammoo. Akkasuma gaawwanni namaatis. Akkuma isa gajjabduu san akkasin gajjabdu anis. Maallaqa yeroo naa kan baate fannis arrallee burullee cafaqamu qaba. Awwa daraartu immoo inni kanaa kun nurraan eeggamuuti waan nurraan eeggamu dalagu jirtan. Isarraa ni eeggama. Isarraa isin eeggama. Dhalaa waggaa nam tokko akka namni kiyya mana hin jirre na beekeeti mana na dhufee na tumee ba. Isarraa ni eeggama na tumuun hin qaanfatu. Daraartu isarraa. Yookaan hiriyaati yookaan hiriyoota kiyya na himatee akkasitti heeraa fi seeraan maana kuffisni mana na dhufee na tumu. Sanii hunda amma san hundarra kara dubbiin tun dhumti yoo deemne anammoo inni koba siyaamee. Maallaa kara dubbiin dhumtu ni yaanaami. Maallaqa kayyalaa shaggoodee harkarra na kaayiti. Akkasitti kalanni dhufeetti dubbiin. Amma yoo dhaggeeffannis ammaati alaaman sulmaa qiyyanatti hin kanatu. Akkam jechuudha. Ati kafannis tumameef akkatti hadoodu akkam. Yaa rabbii yaa mucoo. Hudduu sakkaan nuti anta nabboleessu. Bara amma daraartu dhagee. Anamma bakka kanatti wanni siyaameef. Wanni nasi siyaameefan akka mushaakila biraa humnuuf osoo hin ta'in akka gartee karaa nagaa deemnuuf nasi siyaame daraartu. Karaa nagaa akka. Wanni kun beekadhu nama dhumtiisin tunu akka itti akka. Yaa karaa nagaatiin deemeetiin nama hundatti argee isiin irra fidaa leesitti isiin rafin namni irra dhufnaan ragaan wajjin itti kanne maallaqa isiniin kafalaa jee maana faati hattummaa isaati kunu. Duuba masaniifu furmaanni jechuu karaa keeti wanni jira maali wanni ati barbaaddu maali amma gabaabumatti. Maallaqa kiyyaa. Shaq harka kiyyara akkasin nagoonaan maasalaama maaliin wal beena bulayyan. Yoo santoo baattee hoo? Santoo baannaan wal garragaa dirreen tana dirri kana. Amma bara amma wanni siyaamee bani asitti fakkeenyaaf waa'ee kanarra wal mareenneeti naafeeti. Deetii akka fannisii fakkannuuf maallaqa kee gartee mee baatii lameen tanaa booda naas si fida. Baatii lama. Baatii meeqa obboleessa laa? Baatii meeqaffaa keessa jira? Baatiin eegaanuma baatii lamaan eegaa wayiin maraadde obboleessa amma maallaqa kiyyaan sanarraa fedha. Duuba amma maallaqa kee amma yoo si wanna jeeratti hin kannatu. Akkam jechuun maallaqa kee suuta kennisi kana daraartu namni kun maallaqa ammatti argaan qabu. Guyyaadhaan tuminsa inni tumame saniif hadooddii dhiiftee hoggosiin sirraa fudhadhaa wanna kee. Bara nama hadooddii san jiru. Ani si kan hundaan naa galchu. Hadootuuf jirtu obboleessa anta tumamtu sun namaa miti. Daraartu akkas jechuun dhageeffatu daraartu akkasii miti. Ajaa'iba qabdaa'u. Daraartu osoo waa'ee keetiif hadootu jiruutiin biyya fannis deebitanii atillee deebitee tumte. Dhugaa dubbachuu kan daraan beekta wallaahi laziim nama laatu kun fadoon. Siyaankitti laan daraartu inni gammachiisu hin jiru daraartu inni. Anamma akka gartee miti rakkoo tana keessallee akka nan buufne. Kun olaa bilbiluu kunillee kasaati. Kumeen bilbila isaati sirraa fudhatee deemuu jirtan. Jabaattee yookaan maashaallah duuba mee fakkeenyaaf mee gara falaatti daraartu nuti kun nama iddoo wajjin nyaati. Dhugaa dara fannisitu musanii ni balleesse. Atummaa yoo sammuu irra ballattee hoo. Sammuu dhiirti. Hayyeewa. Dhiirti silaa bar andalaadhaa bara obboleessa. Amma gabaabaa. Maal naan jettisi? Badda geeffadhu haa. Hiikam naan jetti. Yaa namni kun ni beektaa laalla namni kun ni wallaalaa gartee miti. Nuti wallaalaa keenyallee numaa barsiifata. Jallaa keenyallee immoo numaa gorfata. Yaa daraartu nuti kun waa gartee miti. Dhugaadha idaan maa harka haaraatiin illee tumtanii miti. Maa tumtan isin hin jiru. Atis tumaa inni tumesanii si dhagaamee tumsiisteeti. Walaakin ammoo taa'ammaan boodatti hanga maaleenii kun dhumuufitti daraartu eenyu. Ijoollee sana akkan tumsis nyaawa. Ijoolleen sun shabaabaati yaa'u. Laal. Amma osoo tumaa nu gartee miti. Miidhaan biraa yeroo dhufte. Aduure maal na takan? Amma aduu amma. Maallaqa 700 kana jecha daraartu rakkoo biraa rakkoo. Akkanatti hin fidee bar dafkee hammaa mana namaa dhiqee obboleessa akka dhufee maallaqni akkanatti illaa dafkee laal. Mushammaa namaa farshaa namaa laal akkanatti shabbaateetiin dachii hunda shabbaatee akkasitti fidela. Duuba amma saniifuu fakkeenyaaf haaduu eetaa mana san qajeelte. Amma akka diddiitata keessaa bu'u amma ulaan itti cufaa jirti eegee itti cufne inuma namni irraa ban hin jiru. Annoo ammaan tanaan bakka biraatti dhufaa'u. Amma saniifuu maallaqa keessiif hin barbaade. Kilmaa dubbii. Ani si kun guutummaa tokko dhugaa fayyadaa miti. Ana mala kiyyarraa nama dhalaatu hin fedhan. Dhalaa dhiiraa rabsu. Maallaqa sittiin barbaadan maa dhufte obboleessa. Maallaqa kiyyanaa kan niree maaliif na yaamte maallaqni jiraannaan naa kan kalaasan ni deema. Maallaqa qabu barbaadaan. Yoo jiraanne dhiis kaaree maaliif na yaamte. Daraartu nuti kun nama rakkoo. Maaliif na yaamte naa? Rakkoof balloo wajjin dabarsinee jirraati. Egaa. Yaa fi rakkoo fi balloo beektan isin. Ani sinnaan isin rakkoo fi balloon beektan isin. Na dhageessaa?
Laal obboleessa laal afaan keenyarraa ol qabee ati afaan keessaa. Ammaan Laal guyyaa akkasii gaara galee akkasii gaaraa nagalchisiifteetiin atillee nagalchisiifne garuu sammuutii yaanii. Maaliif obboleessa keenya akkas taa'ee? Tamaam dheengatti hablaa sii goone jettanii waliin yaabtanii kan inni kan fuudha isaa quba qabdu. Hattichatu. Tamaam. Narrabsiin kaasa. Leeshitti Sun dantaa keessanii akkasuma boota nagar jee. Dantaa akkam. Sun dantaa keessanii Leeshitti naan taa'u dubbaatiin qaanfattu. Sun sitti hin dhagahamu. Duba kanaas gaanii baastaa medini baas daraartu midhaa kana. Wallaahi akkanaatti hin dhagee baasa. Yoo ati baafte yoo ati hin cafa qabne bakka san dhuftee annamaa miti. Wallaahi daraartu akkanaatti hin dhagee baasa ta'e. Tamaam. Wallaahi daraartu dhugaan siin jaati. Wallaahi gara deemiti. Dhugaan sitti hima. Yoo karaa nagaatti wajji deemnu nuti waliif tolla. Yoo ati hin cafa qabne bakka san dhayite. Ani mushaakilan fadhu karaa nagaatti wajji deemnu. Karaa nagaatti wajji deemnu. Karaa nagaatti yoo wajjin deemnu. Fannis yoo hin cafa qabne ganaa cafa qabu ta'e bakka san dhufteeti. Ani bar Allah rakkoo mushaakila jibban saraa na isa man sodaata dha hin beekan butii an beekaa miti. Ayyaa'in dhaqqabu walaakin ammoo ta'ii siftee si nabiri girtii mire nabiri girta. Akka obboleetti dhiyaata akkas ilaalee dinani. Egaa wanni na siyaameef daraartuun qaalii qiyyalle ni gooti. Qaalii kan godhamu. Waan namni jeenillee ni dhageessu waan jedhamu fina siyaame. Godhullee hin dhaga'ullee amma booda tamaan. Barati fannis kan fuudhee jaartii qabu walittiin isin araarsittee waliin nu araarsitee jaalalti teessanii akka maaliitti lafa yaa'u qabdi nuun jettee garagaltee gaafa hablaasanii achirra na dhiyeessitanii baruuccuu narraa fuutan isinii warra kafana namarraa fuudhu barisi. Amma tasanii cuma dhiisi daraartu. Akkam suniin akkam dhiifamtii. Ati immoo ijaasanii bakkas goote maal irratti banaami. Kanaaf jala. Yoo waa'ee hinaafaa gaafa sanii sitti jiramu. Yoo hinaafaa maal jeetiin hinaaf? Maal? Kani fedhan gabbee heeruma laarra heeruma irraa qabanna. Tayyirumaallee dhugaa abbaa Bu'aa fannisiif hin bu'aa. Fannisiif hin jenneerra. Dhugaa gisee takka Fannis akkatti walitti dhufne ni beekta. hinaafaa wajjin tatta. Beektaa garuu. Hin beekon. Akkamitti hin beekta? Amma mootuu duraan isa kadaraartu duraan Duuba waree akkamittiin hinaaftan jette yaada fakkaraa kaasee yeroo haasoftan mataan keessan isin dalagu. Amma daraartu dhiisi gaarura. Warra koontu nuti dhuftii isin dabartiisa. Akka nama tokkotti hin Annarra dabarte garuu alhamdulillah galata rabbi. siin kadhatu jira malee. Harki faraqaa ol dhiqaa obboleessa. Siin kadhatu jira malee ani. Egaa dirqiin hin fuudhuudhaas nama dirqiidhaan waa fuudhuu simitan. Atiin tun obboleetti yaade dhala geessaa. Akkam jette? Hin beekuun sin jebara. Maallaqi kanaa damaanatti jalatti galtu? Hin kanne. Wallaahi. Hin kanne. Daraartu maalleen yeroo ammaa kanatti hin jiru. Mucaan kun neengadda fuudhee agartee. Dantaa isaati fuudhee naa fuudhee duba. Eega dantaa osoo hin ta'in daraartu bara namni kun waan takka takka walii beekuu qabaate. Obboleessi dantaa wal fuusiftan akka shiikiyyaan fedhe fuudhiin jiyoon itti kanne na ergijeetin itti kanne. Hin ergamne miti. Maallaqa fayyisha godhee naa kanne nama salaama naaf fannis obboleeyyan. Harrillee burullee. Awo daraartu maallaqa itti rakkoo atis tanuma fannis hin geenye fannis kas hin geenye yaaboo akkamiin isin godhameen. Egaa rakkoo waan humna maaliif waliin barbaanne. Obboleessi haateen finne bara. Sharmuuxeen finne haateen finne waan ki jalaa akka dafka kiyyaan gaara. Dhugaa mana rabaa dareedeeti maallaqa kana jettee ammaa mana maaliitiin hin beekaa. Walaa kana immoo maallaqa kana jettee nuti walajjeessu qabna. Naa kanna iji amma. Naa walajjeessu hin qabnu maallaqa kun yoo hin jiraanne isin kun aadaa qabna safuu qabna daraartu. Egaa. Silaa fi aadaa fi safuu qabaatanii boomee amma mee nadiisaa fi sukkara natti hin kaasinaani. Yaa daraartu taa'ee guyyaan kun ni dabaraan dhugaan isin hin jaa. Ani waan rakkoota isin argatti an karaa nagaa diinan isin wajji jiraachuu barbaade malee an duraanis an gaafa mushaakilu dhufe ani saayiba baala keedhaa isin qabu obboleetii gartee miti dhalaa nama kabajnallee hin beekan si galtee saniif wanni ati goote kun ani akka tokkotti maan tana bakka goote isin jiru maaliif goote isin jiru maaliif goote isa ka dhufee mana si tumee badii qabu malee ayitatum siiste badii hin qabdu isa ka dhufee intala dhalaa mana itti osoo gartee mana obboleessa isii taa'u jirtu osoo jaartii qabu dhalaa namaa manatti seenee dhufee tumeetu badii qabu malee waan biraa deemti. Si galtee ati ammallee badii qabdu dhugaan sin jaa. Badii takka illee qabdu bakka tumsiiste. Itti xiqqaataa waan sun dhugaan sin jaani. Itti xiqqaatu sun. Saniif amma immoo gartee miti maallaqa yoo tumaa haltees maallaqni kun yoo hin jiraanne bakka irraa dhufu waan qabdu nuti hawaalaadhaa miti bakka hawaalaa irraa buusuun deemnu. Inni laal dantaa. Hayyee bakka waliin. Fedhu Itoophiyaa dawwalataa fedhu bakka fedhe dawwalataa maallaqa kootiin barbaade. Bakka hayyee waliin hin tuminiti akkanumatti haa ta'u. Akkuma taate. Maallaqni xiyyoon aan dhufne ni cafaqama malee oo. Hayi maal jechuun. Khalaas gaabaan afaan akkanaan beeku daraartu waan beeku wallahi. Akkam. Beeku. Ajaa kala maallaqa ijaan naa akkaan fedhetti irraa fudhadhaa maqaa kiyyan kaasee. Akkaan fedhetti irraa fudhadhaa. Uummati na yaamtee kun beeku. Laalsini. Eenyu? Walumaan cabsina iyyaan waan biraati miti. Hayi bani narraa ulaate.
Tiisinas dhaanaas irraa baadhiisu miyyoo. Hai banayyee. Yaa inni akka wali.